ummanni Amboo gootummaa sin barsiisa, nagaa sin barsiisa, utubaa biyyaa ta'uusaa sin barsiisa. Mariin keenya marii nageenyaa, marii dimokiraasii, marii walqixxummaa Amboottis, Niiwuorkittis, Londonittis carraa argannaan kan dubban bakka kan hin filanne waan ta'eef yaaddoo tokko malee taa'umsa keessan babbareechitee nu gidduu taa'uudhaaf baga nu gidduutti argamtan jechuun barbaada. Amboon xiqqaadha, galiin isheellee xiqqaadha. Uummanni illee baay'ee guddaa miti yeroo Oromiyaadhaan wal bukkee funne ilaallu. Maaliif achi dubbiin baay'eeta kan jedhu gaaffiin hin kaa'u. Deebiin Amboo dhufuu koo duratti bakka baay'eetti deebisu isinitti himuu barbaada. Boqqolloon handhuura xaafii keessaa daakuun kan ba'utti hin fakkaatu. Hojjaan ishee dheeraa waan ta'eef xaafii gallaalaa tuffatti. Xaafii keessaa maaltu baay'inaan namni rakkatee mana oofcoo geessaa itti. Garuu boqqolloo kuntaala tokkoof xaafii kuntaala tokko mana oofcoo gaafa geestan eega daakaman booddee daakuun baay'ee kan argamu xaafii tuffatame sanarraayi. Amboon lakkoofsi ishee xiqqaatu malee lapheen ishee guddaadha nuuf. Dhageessu dhiphootatu dhiphoo nuun jedha malee nuti sabni Oromoo dhiphannee hin beeknu. Ammallee affeeramee kan dhufe waraabessa leenca miti. Areetee qabachuu dadhabnaani fardiin maraatee jedhee biraa deebi'e. Waggaa 27ffaa keenya fuuldura keenya kana kabajanna. Amma yoonaatti hangoon Oromiyaa kamiyyuu waltajjii kanarra dhufanii taa'an Amboo maqaa xurooftuu maqaan keenya nu xuraa'ee inni asii taa'ee deebisus akkuma adda silaa jedhame silaa kan dhufee asitti hirmaatu namoota filatamiidha malee nama biraatii miti. Inni achi taa'us maqaan keenya nu xuraa'ee jedha. Inni as taa'us maqaan keenya nu xuraa'ee jedha. Amboo maqaa xurii, uffata xurii, jecha xurii fidanii dhufanii achi taa'aniiti uummata keenya arrabsu. Uummanni keenya seenaansaas, maqaansaas, jechisaas, uffannisaas, teessumnisaas, yaabbinsaas, gootummaansaas hin caala malee kan xuraa'e hin qabu. Hin beeku. Yoo kamiyyuu